Duriin qaamarraa fakkeenyaaf yoo dhiqatan barni baati akkasuma hiyyummaanis yoo tattaafatan ni darati yaada keenya hawaan naadamnaa amma xurii fudhatee deema lallallal gartanii akkatti firraa kaastu jechuudha. Kanaaf zayitii wantoota garagaraa akkasitti fuula namaa balleessu san kanuma fudhatee deeme jechuudha. Asii miti qorraa fi aduu kan biyya keenyaa sanillee akkanatti bannaan Somaalitaan jalattiin arge waayisa wayanii gaafa walawaan kan argu osoo yuutuubii jalattiin arginani warra Harargee dirree jalattiin arge akkanatti dibatu jechuudha. Isaa waan dhoowwa ta'eef akkuma Dubaay kana dachiin yoo'a san arge jechuudha. Ayillee kusaa fayyadama. Kun xurii fudhatee bahee jira. Already xurii fudhatee bahee jira. Maaliif ni arga gizeen an dhiqadhu salaataaf jedhee gizeen an dhiqadhu asirratti wal qaqqabata jechuudha. Kanaaf hanga xumuraa viidiyoo kiyya daawwadhaa isin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee jira jirtu akkam jirtu nagaa fayyaa jirtu jajjabaattu alhamdulillah ana birallee nagaa kooti isiniin jedha daawwattoota fi kabajamtoota kiyya. Egaa samoonni kan isin jalaa badee jira bara haaraan baga isin gahee isiniin jecha bara haaraa kana keessa nama waan haaraa hojjetee argamu nama taasisu. Egaa YouTube channel kana erga banii waggaa lakkoofsisee jira jechuudha. Waggaa tokko gahee jira. Biyaansi akka karoora kiyyatti gaafsanii hoga xiqqaate yoo kafaluu dadhabes saantiima herreguu qaba jechuudhaan baay'ee tokko kutannoo fi murannoodhaan itti ka'ee jechuudha. Kanaaf warreen YouTube banachuuf fedhii qabdanillee kottaa banadhaa isiniin jennaa itti dabalamaa isiniin jennaa. Kota nuti dabalamaa waliin hojjannaatii murkiidhaan hojjannaa isiniin jechuun jaaladha. Akkasumas laayikii sabskiraaybii sheerii godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Kaameraa kan dabsine fakkaata yoo haa ta'u jarjaraan dibachaa jira jechuudha. Isa kanallee maaliif dibataa jirta naan jechuun keessan hin oolamu. Ani egaa chaanalii kiyya irratti wanta akkanaa takkaa dibadhillee ol baasee hin beeku. Garuu wanta ofii kiyyaa na fayyada jedheetti amanee isiniin deemu isinillee akka fayyadu abdiin qaba jedhee waan yaadeef wanta kanatti maal dabaltee jechuun keessan hin oolamu. Wantuma harka keenya jiru wantuma biyya kam keessatti argamu biyya keenya keessatti illee kan argamu jechuudha. Irdii namni beeyin jirtanii irdii itittu aannan itittuutti naqeeti dikkosi loomillee keessa buustanii daa'imillee jiraate keessa buustanii hojjetan yoo sun dhabame lameen kun qoftiin gahaadha jechuudha. Isa kana maaliifiin akkana gootee hojjetanii na gaafattanii fuula keessanii yoo isin of hin eegganne hubatii keessan yoo isin of hin eegganne jechuudha namni isin eegu hin jiru. Namoonni tokko asirratti gurraachina irratti uumamuun of arga yeroo baay'ee jechuudha. Sababni isaa maaliif isaanuu keessattuu ijoollee biyya Arabaa jiran kanaaf jechuudha. Ijoolleen biyya Arabaa jiran zayitii akkuma argaa jirtan yookaan viidiyoo kee daawwatan taate yeroo baay'ee zayitiin xabbasaa. Zayitii xabbasan keessatti wanta kana fayyadama jechuudha. Wanta kanallee ni fayyadama wanta birallee ni fayyadama orgaanikuma kan ta'ani jechuudha fireeshii jechuudha. Namni kireema bitaamen kireema hin bitu fuulli kiyya natsaa jira jechuudha. Sababiin isaa maaliif gizee kushiinaa galtee kushiinatti zayitii xabbastu zayitiin naannoo kana guututti facaami akkasuma fuula keenyatti facaa jechuudha. Akkasuma deeme michii fuula keenyatti nu tahaa jechuudha. Michii fuulatti nu tahaa galgala jechuudha. Gizee rafuudha karaa kafilii keessanii galtan saamunaadhaan tolchitanii dhiqattanii fuula keessan isa kana dibattanii sa'aatii tokko ofirra teessiftanii ofirraa dhiqattanii rafuu dandeettan jechuudha. Baaziliinii dibattanii bakka kanumatti fayyadaman jechuudha. Fuulli kiyya hin tuqamne ijoollee yeroo baay'ee arge baay'een gadda jechuudha. Wallahi baay'ee tokkoon gadda. Gara numaan kanallee hojiitti immoo hojjedhu nu garsiisii yoo fayyadamtan taate isin agarsiisa. Garuu alillee akkanumatti akkuma keessan kanatti ilaalee nama biraa jala argadhe waan itti fayyadameef
faayidaa isaa waan hubadheef isiniif hidhuu kiyya. Warreen chaanelii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share godha. Isiniin jenna garanumaan immoo gara haajaati jeta dhufeefittiin dabra jechuudha. Hiriyaati jeta akka jirti isitti bilbileetiin YouTubein kiyya naa kaffalee jira. Miseejinatti ergee akkam namaan jedhaa jedhee gaafadha jechuudha. Gizee awwala YouTube kana baay'ee tokko akka piraankiitti baqaan takka piraank illee hojjedhee hin beeku gaafiin isii gaafadha jechuudha. Waa gaggaafataa as kenne jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf gaggaafachaa as kenne alhamdulillah rabbil alamin. Daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya YouTubein kiyyallee naa kaffala. Inni naa kaffaluuf dhiyaatee jira jechuudha. Diqqishoo naafti naa kaffaluuf dhiyaatee jirti. Kan dhiyaate kana anatu sababa jireenya biyya ormaa mana namaa keessa namatti mijjatu hojii bareechisee dalagaa hin jirre malee inni mootu baay'ee hisaabaa jira jechuudha. Lakkaa jira akka wanti kiyya dabarsuuf qopheetti jira jechuudha. Kanaaf asumaanuu isillee kafalee fi jira jechuudha isii jechuudha. Amma isiidhaan akkamii naa kafalee jira akkam godhaa miseejinatti ergaa jira kanas gaafachuuf bilbilee reefutanaa itti bilbilee kanuma isii sila natti haasaa yookaan itti haasa'uu danda'u kana maal jedheen booda si bilbilaa jedheen hojii fixadhe ani viidiyoo kana waraabuuf biitere. Kanaaf amma akkam nama godhaa jarjareen jira. Imeelii kiyyarratti miseejinatti ergaa jira birrii fudhadhu birrii akkaawuntii irratti dabarsi namoomaarri naan jechaa jira waan naan jechaa jiru wallaalee jira. Yaa dhiqadhee deebi'een jira kan dibachaa ture san guutuu dhiqadhee deebi'een jira. Rahmatuu jechuudha kan irratti piraankii hojjechuu jedhu amma toora irratti deemtee jirti narraa kaafti jechuudha. Isin immoo viidiyoo laayikii subscribe share godha. Maal piraankiin isaanii fi maal wal gaafachuu hedanii jechuun keessa hin oolamu. Egaa turtii booddee walitti tachaana jechuudha. Amma toora irra jirti bilbila kaasaa jirti jechuudha. Bilbila kaaftee jette sagaleesi waan ofii kiyya gaafa dhullee waan isin jettullee isiniif qabadhee dhufaan jira jechuudha. Itti dawwalaan jira masmara irra deebitee jirti bilbila fuudhee irratti dawwala. Isin immoo viidiyoo like subscribe godha. ما سيدي دولا كابتو مال جرو كمال قداتي ساعتي هل كان ما نما دولت سلا ساعتي نم نركو ما نما جاي دوبا ساعتي كم ناري ساعتي سنة مالي ساعتي سنباك شن أنا خلاص رفتي كم نايوي تغير الراري إيه كاي وادي بر كاي بولك وادي بر دينت هاسي فيديو أنجلي ستي بالبلو بربادي gaafillee si gaafachuu barbaade beektaa gaafii yoo duraa si gaafadhu osoo jedhu galgala hojiin naqabe ayye waa'ee ma yuutuubii kanaati kan beektame suma ala nu bulcha gara deegisa akkanatti baraanne kana kabadar jillee irraan argin kana dacheen nu gabaabbataa artachi laalla hanjibbeeyye ayye jechuun beektaa wanti kun waan gaariidha yaani hojii karoora qabanne malee galmaan hin geenne akka galma geessinu abdii qabna. Ani immoo jijjiirama isaa baay'ee waggaa tokko keessatti jijjiirama isaa argaan jira baay'ee na gammachiisa irraa gammadeetiin jiraate yoo. Mee wallaahi. Dhugaa amma fakkeenyaaf amma dheengadda miiseejii imeela kiyyarratti na ergee karaa baankii si dabarsee jira birrii jechuu. Kijibdittee afuufu jammat ما قد تسيجاب سجراحك هذا أخوه جمهوري سنجر جوله وقتا لما قدمنا وما أرغان جرجت جرابر ولا أبديك فتون قاري متلوغا ما قاربي غرما متولا يراشو أنا موتولي قدي غرمامي فنان ندي ترباتا متي تيجا دبرسي جرا دبر فتة دورا ترباتا مدبرسي جرا أما أن كان السجافة جودة موسيقى فلي جرامي تيسيف جانلي هكورا سيجا فلي جرامي ولين أما سجافة جودة وانا كم تبيتو وجافة شات يوتيوبي كنا الراس بني جت جورا جافي كنا كان تجافة جور بعدو أكم سينجرا يعني فكينا في إيميل رتي مسجي سيركمو بانك رتي مسجي سيرجع منتي
Email irratti ka email irratti taree jira sa'aatii taree wajjin iyyuu si erga ka. Anama meesejii san argeetiin dabarsee jira ka jedhu amma ingilifa kanallee ni taphattamnan beektaa? Maa kana Oromiffaan jijjiiratti ture ati laanguujiin qayyartu? Qayyara bara jira. Dhugaa? Wallaahi qayyara laanguujii qayyarsiifadhu Oromiffarra deeffadhuuti waan rakkoo yuutuubiin karaa misee imeelitiin si dhufu hundaayyuu Oromiffaan jijjiirratti rakkoo jiru irraa furtafa. Yoo beekte irraa furtafa wallaalte immoo karaa nama beekutti xixiqqattaan imeelicha. Amma already naa kafalee jira jechuudha. Ayyee maashaallah mabruuk. Mabruuk siin jenne wallaahi saada. Waaw. Ani YouTubein nun kafalee homaa nun godhu. Abdii kutanii waliifuu hirmaachuu dhiisanii jiran. Tokkoffaa abdii kutanii walii hirmaachuu dhiisan takka jedhe. Lammaffaa ijoollee akka jiruun adabbitti naqee ijoollee irraa tasfaa murattee dhiistee kan irraa galte fa'aa jiranii barbaallaa. Ijoollee hedduu ijoolleen ani beeku. Amma sana hundumaa of eeggannoodhaan argitee of eeggannoodhaan akkasitti deemuudha viidiyoo namaa fuudhanii gadhiisurra viidiyoo ofii dhiqqaatullee guddatullee gadi dhiifachuudha seera isaa eeguudha. Dursoo seera isaa baruudha beektaa namni waan tokkotti deemuudhaaf sirriitti adda baafatee itti deemuu gaariidha. Egaa baay'ee tokko ani bara haaraa san qalama irratti qabadheetiin jammare jechuudha. Biyaansi xiqqaatee yoo saantiiballee yoo herreguu qaba yuutuubiin kun moonii tahee jedheetiin yaade amma nu kaffaltitti illee dhiyaatee jira jechuudha kafaleellee jira. Maashaallah mabruuk kaayye baqqaatiin tun amma hin dandeessitu akka qidaa kanaaf gadi jetta akka malee jala hin fiide yoo jennee fiide bara. Haada kutte ijoollee yuutuubaroota keessa bakka yuutuubii xixiqqaa keessa haada murte kutaarta. Maal ta'a waan hin kennu qabu gosho waan hin kennaan galle maal yoo jette ani fiiganaan jetta. Fiyaate dhugumatti amma akkamsi godhamee ishii kan keekasii kafalee kuni akkamsi godhamee natti. Akkam na godhaani tokkoffaa dhageeffadhu imeeli qabanii kaasi kokkolfisiisuu kafachu. YouTube si shaqqame nama si shaqqame. Jechuun gammachuun natti dhagame kaniin kolfuu gammachuun natti dhagame akkasii gaafachuu gaafii maan qoy gaafii maan as gane. Birri ati dalaydu tana jettu birri ati dalaydu tana nuusi mitaatu ruubi mitaatu hundeedu maa akkana si gammachiista. Gaafii gaafii si gaafachuu dhufe ani gaafii si gaafachuu dhufe amma email irratti meseejii natti ergee jira screenshot godhee si ergume. Laa wanni godhiiti kara ingiliffaa jijjiirinaa erge. Kara Oromiffaa. Yaani gara Oromiffaa. Gara afaan Oromoo. Barreeffama isaa. Kabeelaa yaa nama ingiliffa beeksisee bara. Cabxu firaankii akka ta'e bichaa beekadhu. Wayyoo atabboo zabarreeta wallaahi kun biraankii miti dhugaa rabbi. Wallaa kun biraankii miti. Dhage wayii sitti maa. Firaankii dha jedhi qaama fakkii firaankii si godhaa. Wallahi firaankii gad hin dhiisini. Wallahi gad hin dhiisini. Firaankii miti kun. Wallahi hin jedhi. Ani daawwattootaaf illee himee jira. Daawwattootaaf illee himee jira. Wallahi gad hin dhiisin sa'aadaa wallalla jette malee wallahi seera biraankiin eegganne kun waa hedduu keessa haasofne. Waan inni hajamu hunda miseejii inni namaa ergu hundaa dubbisaniitti ni tartiiba inni nama ajajuun deemanii badii balleessan irraa of eeggata. Kaan irrumatti sisirreeffataa irrumatti babbarataa. Galii madda galiiti jennaa yuutuubiin waa dalaguufillee waa dhagayuufillee waa dabarfachuufillee bareeda miidiyaan qabanii jedha asumaan. Eeyyeen guddaa galatoomaa illee sanumaafiin jechuu barbaadee illee yaaduma kiyya qabdaa fakkeenyaaf akkuma tama jette kana namootaan irratti wal bartaa namoota argitee mul'ata gaarii qaban beekumsa gaarii qabanii wal barte jechuudha miidiyaa yuutuubii anneen dinqisiifadha jechuudha malee. TikTok irra oolanii warri nama arrabsaa oolanii jiru warri saafuu gadhiisaa oolanii jiru jechuudha. Nuti immoo hojii akka nuti haalli mijatu dhabe malee sila haalli nuti mijate dubartiin Oromoo mooyaa garaagaraa qabdi jechuudha. Mooyaa